خايب الدفتك أبسيستم بين باتي لما أتشخيصتي أني صون قيادو إيرولا بنرفع موجي باتي لما مال نياتي مال لودي ساني خنين كمان كمنه غرو هاني undini dabarte سنين dabarse yeroo hamtuun dabarse dhugumarratti nawaanni hundi barnootaaf dhufti miidiyaa kanarra nama baay'een na beeka nama baay'een beeka namni guyyaa tokko ijoollee digatan eessa jirti jee bishaan fideef hin jiru wallahi ijoolleen digatun baatii lama jechuuf cufattee anatte ijoolleen xixiqqishoon suni garuu wallahi ani oromoo mallee himachuu na jibbisiise alhamdulillah immoo galata rabbiitiin as geetiin jira rakkoon takkallee narra hin geenye ijoolleen direedhaa jirtu ta sooshaal miidiyaarra jirtu oromoo miti muniraa teenya wallahi wallahi hamzaa keenya ijoolleen xiqqeessan baatii lama ilmaan xixiqqaan kun namni tokko dhufanii mana hidha beeloo naan jaan warabbal kaaba si galtee wallahi waan amtu isi akka malee waan nuti dabartu akkumaan jetti obboleetii jedha ga'e wanni jira ani mudannoon tuni maaliif dhuftiin jiru beekattee wani takka hogguu taatu kheyrumaaf taati oomaaf taati riizina qabdi sababa qabdi mikinaata qabdi wani ijoolleen rakkachuun tunillee rabbuu biraa katabamte atilleen bakka tana dhayxaa waan kanaas dhufaas duraan katabamtee jirti akka nuti sababa dubbannaa anammas la waan kana dhagee waa garaa itti ni beeknaaf keessaanis waan takka hogguu kana sana jechuun fadhu hogguu wani takka jirtu naan dubbachaa turte garaniin siinti dubbadhu siin jirtu ammaas deebii haalli tokko namaan gaafadhee deebisaa bareedaadhaan kanneen jechuudha namummaatti silaa itti dhiyaatu aboo muniraa maali jirti yoo fala goonallee qalbii tanatti jeetiin ture silaa gaa namallee dubbisuu dandeeyyi gara nama dubbisanii yookiin wani takka wanni silaa godhamuu qabdu dirqama akka namatti akka obboleettii teenyaa takkatti waan ja'amu takkaan sammuu xiyyaaf keessatti yaade qalbii xiyya keessatti garuu waranarra achi dhiyaatu jira akka saayibatti gara kee kana beeyta gaa namni tokko hogguu itti namni kun maali jira jetteen deebisaa gahaa hogguu siin kanneen numa baataatiis qalbii tanatti jechuun bakka tana namooti amma turiita dabarte gundoodha taaftee guddoodha haala tokko ni qabda wanna kiyyaati. Naan dubbadhu waan si anjeesoo jiraate waan dandeettii qabu niin godha akka nama tokkotti akka abdiitti tamma fuuldura tarkaanfanne malee if duuba deebinee waan dabareessan as deebifnee irraa dubbachuun xiqqishoo if duuba si deebiftii bakka jirtu tanarraa illee sokotti akka wanni kun hin taane maali namni jiru nama jiruuf waan jiru godha namni jiru ammaas waan jiru sossoosaa beekatti waan kalee dabartana kheyri irraa qabatee fi fokkottuu irraa tarkaanfatee jijjiirama irraa fudhatee sossoo'aa dura akkasii sossoo'ii namumaan gaafattiis dubbisanitti waa himaa nama magaazina kiyya eeguu jira diradawaa kana paappaa yoo amma paappaa dhayte ijoollee lamaa jira kaachis yoo erge san maleedha kabiroo jira. Magaazini kun bakka lama jira bakka midhaan itti buusanii fi bakka wanna oomoo itti buusanii jira mucaa sanittiin siidhaama akkaawuntiin teeyoo sanuma taate akkasi gargaaramuun godha jechuudha ammatti hatattamatti fardiin tana kaan ammoo itti dhufna tuntiyyata abdii qofaa beekatte wanni an dubbadhu kuta kallee'u ta sammuu tiyyaa ta mataa kiyyaa ta dhuunfaa tiyyaati saniifuu nabiilee ittiin siima si dubbisa keessaanis waan dandeemu ni goona namni birootis akkasumatti waan dandeemu si godhuun dirqama Oromooti dirqama jiruuti awwaan dabareetan irra guddaa mudannoo hedduu waan hin qabu jecha irraa dubbachuun fadhu maaliif if duraan hordofa if duraan laala bitaa mirgaa kiyya laalaatiin if dura laala malee ishee kaleetii fi saqacaanummaa kalee yookiin hamtuu kalee tana xiqqishoo uumarraa qabatta. Waan irraa fudhattu jira akkasi qarantuu fi wayita akka wanni takka fituna si ooftu si gooti abshiroo obboleeyyii biyya siin jeegaan gara kiyyaan wanni takka naaf laaftuudha si gargaaruun hedduu ana abdiif laaftu gara kiyyatti namni hedduun ana dhaga'u
wanni tuni amma duraas ni beektaa beekata waan takka tokko waan waliin dubbannee waliin haala tokko tokko hin dubbatin ammatti dhiisi waan waliin goonee ni beektaa so alammas agarraaniin akkaan tiktooka kana kan seenetti wanna godhe immediate waan namummaa takka beektaa reeraa sinfisii waan jen takkaa jira beekattee waan nama dhagamaa jira. Akkasii irra tarkaanfadhu jabaadhu ati duraanis jabduudha ammallee jabeenyuma san caalaatiin sirraa eegaan jagaa gara kiyyaanii hangasuma gaa wanni birootaniin jiru jirtu ulfaadhu jabaadhu ijoolleen teetiis baga wanni saniisitti dhufte beekatte wanni takka takka nama dhufuun haadhanga qabaniis isaan barsiifti haalli tokko tokko hogguu dhufeeoo namni kuni waa hedduu barata murataa teenya don't feel bad sittin dhagaamini waan dandeemu walumaan goona waan rabbi nu dandeessisin galatoome wallahi abdii keenya hawaasa kiyya warra jira jirtan ani dhiifama miira isaan galee ani na beeytanii miidiyaa kana irratti illee nama waan ni jiru video about follow godha kuma takka guutaa fi family kanaafuu waan si ajaa'ibu nama ijoolleen xiqqeetu irra silaa fira tokko qabaatte ani fira tokko qabaadde mana san keessatti waan beeloytu anis obboleeyyee wajji daladhee aadaa abbaa irraa hin daladhee garuu rabbiin na jalaa fuudhee silaa irra duuti dullattiin tije ummaan tiyyesan haati tije naa jiraatte ilmaan kiyyesan bira naa bulti turte silaa obboleettii takka qabaadde garuu ani ittuun Oromoo tanarraa muradde wallaahi daabboo goggoytuu mana hidhaa keessaa naa kanneen ijoolleetti jechi wal ergee Pagalatuma. Akkuma jettu abdii keenya laal Oromoon tuni akkuma beekamutti talafarratti sooshaal miidiyaa tana irra wayyaa beeka Oromoon sin jaantun. Ifumaaf ammumaahu wal xiqqeessina malee ani Oromoo ta sooshaal miidiyaa tanaatu irra wayya jeetiin amanaan talafarra jechuudha. Maali yoo jette bakka hedduutti hin xinxale. Talafaatuni osooniif wal beeytu osoo ollaa jirtu nama gizee balloo wajjin jiraatte gaafa namni sun rakkate khasilaa waa godhuu dandeessu hanga godhuu dandeessutti osoo beekanii waan kana godhuu hangana godhuu ni danda'a namayyuu akka dandeettisatti osoo godhuu beekuuti seegalteemi miqqanyummaa fi hammeenyummaa saniin sirraa fagaata lafarratti wanni akkanaatu nu ijaasit taateeti garaa keessatti haftee ijatee dura deddeema wal harkitan saboo nama akkamii wajjin ture bineensa wajjin ture jettee garaa si nyaattee akka amma muniraan gabbitu kana si gooti jechuudha. Silaama waan hin beeyne taate waan adda fagoo taate dilana mara qalbiin sin cabu. Hawaasa Oromoo afaan kee keessa haasa'u keessa jiraattee biyyuma namni hedduun si beeku keessa jiraattee gizee gartee qacalloon miidhamte hedduu nama dhagama akkuma namummaa yoo yaadne. Amma akka ati jette sani waa hedduun dhaga'u ture ani gaggaafadheetiin khara biratti namumaati beeytu kanaatiitu khara biraa dubbii jallisa. Gara biratti of akka waan wanni kun gartee namni dubbachuu hin taane yoo dubbatees faayidaan qabaanne si galte. Waan siyaasaatii wajjin wal qabatu miti waan akkanaati saniifuu namni dubbachuu baate wanni godhun jiru jaaniiti akka abdii sirraa qotachiisan akka ati nama sanfatti yookiin dhiiroo yoo nama sanit dhaqanoo waan biraa akka yaaddisu godhan si galte san gubbaan miidhama mana qe'ee ta'e gartee akka isiin amma jette waan si duubaa badaa silaa namni namaa qabuu qaba sanillee siin qaban jechuu warri lafaa si galteemi. Ani hedduu takka na dhagahame hedduu takka jechuun jibbansa ajaa'ibaa jira bara uummata kana keessa waan ajaa'ibaati. No, it is true. Wanni jechaa jirtu bara waan qabdu bani aadamii barnuti. Laala amma kalee midheen gadda. Wanni kutu waan rabbiiti waan ajaa'ibaan godhe bara dubbiin rabbiitu hin jabduudha. Wallaahi namaan gaafadhe mana balaa mucaa keenya kan zarkanaatti bara wanna ankaalitiin beekaa maqaa isaa kan dhugaati balaa soolaamii wanna balaa isaa kana achirraayi namatti waa erge jalaan namaan telefoona qabu as keessatti namni kun duuba waan sadiif na bilbilee wajji haasofne namnummaan san maqaa murii oduun ani ittiin kaasee namni san maqaa muriidhaan akkaasee aboo kayrii harkadhu dhiyootanaan nama gaafadhe yaaboo irraa quu qabdaa hin jeen. Gaafa wayii tokko maqaa keenya kaaftee naan jee gaafa waa gorachuuf feetu tokko akkanatti hin barabdi gaafadhe abdillee waan sanna hanga xiqqaa irraa danda'u naa godhe jettee na kaafte ati oduu maal goote hin jeen
nama ulfaataa nama kabajaa qabu nama miidiyaa kana gubbaa hogguuta kallee gadi bu'uun inni wallaahi egaa dhugaadhaa haalli ta'e kunis illee hedduun aarsee namni illee ajandaasii kana kaasee dubbachuu fadheetiin karaa adda addaatiin illee natti wanta godhuu fadhanii jee annis nagarra waan sanilleedha. Waqta kana duuba wanni jira amma ani waan dabaree fi waan kaleetan amma waa alama dubbii caaltuu tanarratti as yoo deebine laal ifuma dura hordofuu dhaabbii qabdu tana sossoosuu dhabuu anama akka gaafa qullaan agadhiisan san kuma takka natti hin dhageenye maaliif na guddisaa jiran guddachaatiin jira malee abdiin beeku namni kun waan abdii ta'e hin beeku waan abdii dalage hin beeku abdii sooshaal miidiyaan nama hunda wal qixxeessa. Waaniin an keessa jiru, waaniin an sossoosaa jiru, waaniin an godhaa jiru, an nama biyya tana keessatti ilmaan kudha takka qabu. Wanti hin beekan dhaabbii bu'uurri kiyya kun hangam takka fagaatee dhaabbata. Waan jedhamu takka namni hubannoo oduu hin goone haaluma miidiyaa irra jiru kanaaf namni waa hunda godhuu danda'a. Maaliif kun sababni isaa namni wal hin beeknu Oromoonnee walitti dhufne malee namummaa keenyaaf waan itti jiru tana hedduu waan paakeejiin an qabu kana namni beeku hin jiru. Maaliif kana fite haalli deemu kun if duuba si harkiseeti dhundhuma torbandachi si gad dhiiba akka gad hin dhiibanne maal taateeti. Laal ishi jettee bira kutuu fuuldura deemuu tarkaanfachuu wanni kun akkas hin miine abbaa dura godha nama si dhiyaatus si godha. That's why sanirraa hin deeman. Namni wani takka hogguu dhufte waa lamaaf dhufte yoo ati beeyta nama qilleensaa taate akkasumas sokochiifteeti torbandachi si galchite yookiin si dhabamsiifte yookiin namummaa mataa isaa qaboo taate dhuunfaa mataa keetii keessatti rakkoon natti dhufti an bani aadamii san dura ifatti himuu qabda. Ani akkumaan tolchutti waa balleessa an bani aadamii jettee ifatti himuu qabda. Ani nama kana adda wanni hin ta'een sammuudhaa fi hiree rabbi naa kanneen adda ta'e jechuu qabdi jechuudha. Namni hundinuu yeroo adda addaa qaba. Akkasii jettee of dura tarkaanfatte malee haala namni nama godhuun it's tough ni ulfaate hedduu. Kun amma maali? Wani waan kana fideef maali? Muniiraan akka jabaattee jabdu duraaniis jabaachuu qabdi. Waan namni tokko akka dandeettitti nama gargaaruu danda'utti wanni ni nan qushaashni ni as gubbaa geema taphachiisu kun muniiraaf hoggu takka yoo erge muniiraa nama tokko lamatti jiraatti. Fakkiin si kan Of course, waan dhugaatu. maaliif wanni asirratti dubbachuullee hin barbaachisu. Wanni takka haala jiru kanatti dhiifteetuma isiin amma waan dandeemu takka waan hin danda'u abdii anta namaa hoggu takka illee utiyyaan sossoosa malee ittiin seenu tiyyoo oodoo waan akkanaas hin danda'anii yaadaas ta'ee waan dandeettiis ta'eeti akkasii akka jabaattuu fi waan kana fideef akkatti akka jabduu taatuuf malee ilmoo tanaaf uuma jiraatte laal dhukkubsattee halloo gubbaa yoo ciiftee ilmaan kanaaf jiraatte irra wayyaaf akkatti mul'atan. Dhuga. Yaa maaliif haadha yaa ijoollee hanga jettu sanitti illee dhugaadhaa. Akkasii mul'ataa teenya ati duraanuu jabduudha jabaadhu wali dhufe kun uumanuu karaa isaa si qofa irratti hin dhufne jechuu fadheeti hanga si gaadhii fa manaa godhaadha. Galatoomii abdii keenya laal waan miira keessa galchee na boochise maali beekta ani wallaahi dhuguma rabbitti alhamdulillah gaafa maatiin tiyya narraa dhumaniu rabbittiin sabbaree dhiisee kophaa jiraatus ilmi namaa numa jiraata jeen dhiisee ammoo guyyaan dheengedda akkasin nam tokko biraa dhabee rabbiilleen garaa na jabaate ilma namaa dhiisi rabbiin guddaan inni isaaf dadhee ummaan tiyyatti imaanaa naqanne talleen garaa natti jabaate hidhaa taa'uun kiyya rakkoon qabu namuu hidhama garuu ilmaan kiyya xixiqqitee mana keessa agabuu ulaa cufatee balattu osoo Oromoon tanuun kun jirtu santuutu halkan hirreebu rabu guyyaa rabu ijoollumatti kiyya tanaan gatee ijoolleen tiyya hoggaa dhufne mana hidhaa keessa dhufne dhufanii beeloo inni naan jaan mana hidhaa kana keessa daabboo goggoidduu abbaa takka takka sii kannanii takkitti isa walii qabeetiin ganamaa galgala wallaahi itti erguu ture. Haya san bira darbii gaafa narraa guutamtee ragaa dhabanii islaama bawi naan jaan waasii qarshii 25 kaayee naan jaan. Eenyu qabaadheetti namni qarshii 25 fidee narraa kaaya. Eenyu baaka jettiin dimadda bilbilli isaan harka jira. Idaan gamma bilbilleen naaf hin deebine isaan harka jira.
bu'aanin ta'uu dhabeetiin sababa qarshii kuma 25 waasiisaniif haareetti of deebee torbaan tokko hidhaa san keessa taa'e. Si galte? Alhamdulillah duba rabbiin fatanaaf nama godhaa. Wallahi jiluma tiyyaa alhamdulillah garuu ijoolleen xixiqqishoon san ani yoon badii qabaadde ilmaan xixiqqishaan kun waa badiin qabanii alhamdulillah garuu as gahe galatooma Oromoo jechuun barbaade silaachi uumaa miti garuu alhamdulillah. Abshir uummata kallee jabaadhu amma nama sanillee mee namaan kalee midheen gadda maqaa keenya kaasisanillee mee boogaa mul'inaa hunoo kalumaan si kaasee dheengaddumaan si kaasee harkeen jaanii nama kana ni beeyta. Namni kun bara gaafa ati akka ugguu nama xiqqishochi ilaalu gaafa ati hidhaa seensanillee footoo ta'e laxxafee hedduu dubbachaa ture maabaraa na tumsee hin firaa buuse jee nama akkasiiti kaa yoo xiqqishoo qalbii yoo si galtee jechuuf bara maqaa isaa kanaan kaasuun fadhi hin dhiifama. Maqaan kaasuu rakkoon qabu keessaa nama taasisu maaf? Keessaa himaa fi akkasitti jabaadhu jabduu teenyaa maaliif waan isirra geessituun taate if duuban deebifnu akkaataa itti waan kana Namni sadii rakkoon qabu maqaa kaastus Abiyyoodha. akkas ulfaadhudha galatoomeen dura kaaftee fayyaadee Abiyyoodha rabbi jazaa isaa haa qabalu. akkas naan jee wallahi Eegaan beelee natti dawwalee kuma 25 isaan irraa qabale wallahi. Naayimeetiin waan kana tuttuquun feene ammoo ati narra jabanaan jee aboo an jabeenya tokko nama tokkorrallee hin qabu hanguma kiyya malee waan takka waan gaafattii walitti dubbate sanillee natti himee waan sanillee akka gooteef na jee dubbate lakkii boo waan inni gole waan xiqqoon itti erge ta eerpoortii oduu ta'in tasan duraa sanii addaame ta'ula waan san hundallee nakkaase waan akkanallee muraan sitti himuun siran turreen jeeni amma isatti as deebi'eetiin ani isumattiin inumaa asumaa dhiisee tafiyyaa aboo nama na wayin sitti ergaa waan kana wali guduunfiti waan hin deessu godhiin jaayyuu maqaa isaa kaafte beektaa wannan dhiyaatan nama keessaan dhiyaatu guwaa tolchees guwaa balleessees damiin irra maaliin godhe naan jaabee taa'ee dhufe akkasii. Akkasiin yaa isa waliin hin dubbadhaa ati amma laal yaa muniraa teenya yaa intala obarraa laal ani oromummaa malee gosaa fi kutaa fi hulaa qe'ee gandaa maa hin qabu ni beeyta. Dhiisi tana amma laal ta fuulduraa mariin goonaa jabaadhu anama bakka dalagaatiin jiraa si arkuu kanaan gammadee wallaahi daqiiqaa 17 dabarseetiin amma warratti ol see'uu deemu siirra fardii dalagaa tanarra jee akkasii caaltuu teenyaas haa jabaattuu caaltuu jabaadhu galatoomii ati jabduu akkas sibiilaati caaltuu maaliif maashaallah jabaadhuun siinjaa namni mirga isaa falmachuu qabaa ulfaadhu isin hundinuu galatooma hamza jabaadhaan niin deema. Abdii keenya fayyaa rabbis aamin laal jecha boodaa galatoome jecha boodaa munuraa tanyaan wani jechuun falu abiyyoon dubbisaa yoo abiyyoon isaaf hin taane muduraa sanirrattiin kaakkaawun ta'e qabu sanii wajji munuraa dubbisaa xiqqoo waatsaappii kana namaan rakka'in irraa utaalee guyyaa 15 kana beeyta munuraa saniif hin jaa daayirektiin si dhawa. Faloo godhee fi muniira faloo godhadhuuti. Godheetiin jira. Asumaanatti barreessuu dandeessa. Qaxxataa isa qofatti. Ulfaadhu galatoome gabbu'ee amma maqaan bu'ee ni jira. Gabaadha galatooma. Caaltu akka gootu yaada tokko hojiirra ni oolfatta jeetumaa yaada akka intarviiwutti ni dhiyeeffatta laayivuma irratti intarviiwuu goota ni waraabbatta. Namni achitti gargaaruu barbaadus giiftii kakannoo fedhus mudannoo intarviiyuu ni beeytame mudannuma gaafattaati dhufee namni isin daawwatu asumaanuu isii isaa baranii akka deebitee foloo isaa godhanii sappoortu namni godhuu fedhu isaa godhu ati gizee waraabde yuutuub irraas ni keessa tablaayini tolfatteetuma intarviiyuu muniira wajji goote achirratti sol darbatta feesbuuk irrattis gadhiifatta waan ta'eef jecha intarviiyuu laayivii tiktookaa kana baallama qabi. Ani illee beeksisa isiniif hin godhu akka namni guyyaa san irratti hirmaatu sa'aatii wajji yoo gootes intarviiyuu jaama malee yoogaa
interview yoo godhameen boodatti yoo gargaaramu barbaaddes interview sanirraa rakkoo si eege namni hubatee baallama gargaarsaa qabuuf inni Ya, danda'a. amma kami Saniif ya jecha Munira ni harako amman tana qofa osoo hin taane waan dila takka keessa nama dabari dubartii waan dila takka keessa dabaru akkas. seenaa Oromoo keessatti illee seenaan isii immoo as tiktaakii kanarratti ittiin gargaaramuuf yoo ta'e malee asiin himamuun maluuf because viidiyoo teessuu qabaachuu qabdi tamura namni jecha hanga barbaadu qofa keessaa fudhatu osoo hin taane bakka intarviin goonu yookaan immoo forex entertainment irratti intarvii godhee Okay, sun bareeda. yaa Okay. san booda live irratti immoo sun sagantaan gadhiifamti seenaan isii wanti hundi isii akkasumasatti wanti taha asiin ammoo akka gargaaramtuuf waan ati jette bareedaa godhu. Okay, ni ta'a. Eegee isi mudannoo isii baree booda namni qalbiin jitu hundi gargaaruu ni danda'a waan ta'eef dura interview sana qopheessi. Wallahi guyyaa yoo Mudannoo guyyaa isii. muraasa guyyuma girgirrii kana dura kan ishii argee quba qabaadhe naa dawwaltee miseenjaraan qubaa hin qabu ammatuma kiyyaarraa nu kaasi guyyaa takka sagalee ta'eef hin beeku hidhamuu isi umaa quban qabu anas laan akka tokko keessan tureeti Laa dhiibbaa wajji jira, dhiibbaa wajji jira. Ani yaadaddoon ture dhiibbaa wajji jira. Namumaan sun odorkeen waan biraa himanii. achi ishiin hubatti hojjaa sunaa hatta bilbilli hundi akka bilbila hunda irraa fuudhanii fi tiktaakiin ishii kun hundi haara akkaawuntii biraa akka hin qabu hunda na gaafatte jechuu keessa dabre because ishiin akkaawuntii biraa hin qabdu nama Saawud Arabiyaa dalagachuu ture akka nama akkaawuntii gamaa gamanaan guddifachuu kanarra dilas numa goomna nuti yaani irratti xiyyeeffannu so amma akkaawuntiin tun akkaawuntii haaraya reefun tana dhibba meeqan dhufte amma karaa 900 gahuu jirti jechuudha so kanaafi siin fooloo godhaa